Arras video berarti boleh definitely zara. Hop. Let's go. Sportivet jennamo mana waaqeffannaa fi jennamu. Rabbiin kadhataran jennamoo hin taphataran jenna. Let's go. Kanallee ilaala. Karena saya kenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tumurat kehidupan apa? Itu ajaib wahid itu agak tani wahid tu barat tani kisah ulas itu. Islam nilai Kristen nilai, warra mantap beralle, warra mantap kam nilai kisah ulas tawah harat tawan deh. Naruto agak murati. Let's go. Kuni abbo tahe nilai, nam abbas siul. Nama abbas siul nan nurut. Akakai Aduh bobo. Wajib paham dia. God love. Ini di mata. Mata kan ini. Mau kita kan apa? Mau kita kan jadi mata. Udah, aku ini cuma kali. Milih nih. Mali berbar. Waktu panamu, agak video kanal lela. Kuntu puja. Mama yangu, game over. Jesus. Jangan lupa like. Mari kamu. Pada nanti kita bersama pada dewa. Karena tahu Arab sana baru. Anak muslim mantap jalan itu jadi. Hoji ke udah mana mantap. Abba wan sedekki amanu murgo. Lalu amanta kuna musara ki waqt sanna. Kuna musara ki waqt sanna. Amanta ko ni waqt sufi ka ake. Akar kadang ka akan kemat. Bagi fana kar waqt kemat. Tabar judaki. Tabar itu jamu. Namatu sedi sakin. Ka kaum sulub busar rawan kan ojo. Wanjut udah ke ni. Wararan na juga. Let's go. Video kanal lela. Siapa ya? Tinggal jangan lala, berat lawar. Ilala, wah ilala itu ilala. Tinggal jangan. Jangan itu dia. كبر لك زي أبيري هو تشامتا وصلت أيات ورلا تشامتا وصلت بقى صوتو أيات ورلا أيات ورلا بركتي ما عندنا دندزيون The passion of Christ. Wallo laram. Watch this video to the end. Waram. Waljala karam. Kam min dulu. Mai itu. Mai berapa mana wal? Mai berapa? Akam itu wajib kena itu. Lagi masih ada jendela. Nandal. Baman kita benar baman sudah ini aja balik. Kita mereka itu juga cepat. Ikiling itu. Itu kan lala. Baik kan heta siaga sis. Beri kuma di pacan nanti bangki babat tes du kadi emetu. Beri kuma di pacan zaro mana tinggal tura kata. Tu bertin beri kuma di cantami bangki galte. Putih mana tinggal tiada na. Beri serala kunos ker.
meeqa baankii qaba? Natti gallaan maal ta'e? Qophiin qophii bashannanaati. Agartanii kun jettanii. Kuni waraqeen kanii bira isiniif akka kitaabni jalaa jiruu fi hojiin jalaa wal fakkaatu waan ta'eef dogongoroota qeessonni fi akkasuma phaaphaasonni jalaa qaban ammoo akkaataa uummanni seenaa jalatti jara deemu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf jabaachuun isinirraa eegama. Uummanni keenya warri amantaa biraa hordoftan ani kun kitaaba jala deemaa ramu nama jala deemaa waan jedhan itti yaada ta'e jedhee dhiisuu ta'uu hin qabdan. Eebelu godheef ammoo gochuu illee hin qabdan. Itti yaada. Ammas keessatti namni waan jibba amantaa qabaniif akkanatti haasa'an hin jiru. Maali amantaa namaa dhugaadha akka islaama tokkootti nama tokko amantaa biraa yoo hordofu hin jaalatu. Nama isa osoo hin taane hordofu inni amantaa sana hordofu. Sababbiin isaa namni kun gara ibiddaa deemuu jira. Faallaa ajaja rabbii deemuu jira. Waan rabbiin itti godhin jennu godhuu jira waan ta'eef nan gammachiisu. Garuu ammoo nama sana yoo danda'e itti duulee akka inni gara islaamummaa deebi'u barnootaan ammallee itti himuudhaan karaa itti barsiisuudhaan dhugaa itti himuudhaan gara gochuu hin fedha. Garuu isin qeequu hin fedhan akka jetti. Gochoota kana ammoo qeequu fedha. Maaliif gocha likkii miti. Barsiisa amantaati illee miti. Barsiisa Yesuusis miti. Kuni jechoota gocha paasteriin tokko mataa ofirraa kaasee fedha isaatiin waan kana hojjechuu jiru. Laala fakkeenyaaf viidiyoo kana laala. Maan gochuu jiranii? Laala. የሚገርማችሁ ምናልባት ስንቶቻችሁ Intalli sooftii nyaachuu jiru. Dura wal dhagaa'e suuraa xaragatee namichi lafa buna fuutee nyaata. Wanti isin fuutee nyaattuuf maali? Jalqaba akkasii waliin galan. Sooftii kana fuudhiitii yoo waan lafa buuse afaan kaadhaadhaan ተሻምታ ወሰደች isii waan kaffalamuu jira. ተሻምታ ወሰደች Hawaasni qulqulluun ammoo hawaasni achi taa'ee daawwata. አይታችኋል አይደለ Barakaa barbaaduudhaaf jecha yookaan ammoo tsaggaa warra jedhan kun argachuudhaaf jecha isin sooftii kana nyaatetti beekani. Geemi jarri dur ala walii galan saniin beekanii jechuudha. Isii waan isii kaffalan waan biraatu afaan kaayatteeti waan nyaate fakkeessuu nan deetti. Yoo feete alanchuu illee nan deetti. Maaliif rakkinya isii alanchaattuu sooftii isii alanchaa rusan caala waan ta'e waan ta'eef. Isii isa of duuba yaadatti waan ta'eef bu'aadhaan nama kanarraa argattu daaddee gooti. Namichi ammoo wanti kana godhuu fi hawaasa gara ofiitti harkisuudhaaf bu'aa san caalu argachuudhaaf malee akka namni kallattii kanaan waaqa waaqessuuf yookaan ammoo kallattii kanaan gara waaqa dhiyaatuuf miti. Ammallee yookaan ammoo amantaan kun kanatti ajajee waan kana raawwate kanaan ammoo jireenya barbaraa yookaan jaannata ittiin argataniif miti. Maaliif kana godhanii hawaasa of jala deemsisuudhaaf hawaasni akka isa jala deemu taasisuudhaaf. As taa'ee fakkeenyaaf 09 Asra'aan wayii masir lakkoofsa bilbilaa akkamitti? Lakkoofsa bilbilaa nama lakkoofsa bilbilaa kan ta'e yoo sitti ani nama hafuuraati lakkoofsaan keenatti himtee taa'ee gaafa firiyyaa isii irraa fudhata qallaalinatti yoo fedhe intala sanii walii gala yoo intala sanii walii galee hojjechuu jiraate simarraa fudhateeti natti himtee taa'ee gaafa natti itti himnee jettiin yoo fedhe ammoo nama isii walitti dhiheenya qabu gaafatee qabatee akaakayyuu isii abbaa isii gosa isii naannoo isii gaafateeti maal godha as deebi'eeti maal jedhaani lakkoofsa bilbila keetii akkanaa jedhaan. Ameen jette isheen miskiinatti. Dhuguma waaqaa itti hima jette yaadde waan ta'eef. Waan itti himu dhabee lakkoofsa bilbilaa namatti himaa yaa. Wallaahi ummata miskiin. Si waan itti himu dhabeeti addunyaa kanarraa wanti namatti himan guutuudha. Sabni jallatee dhuma taaru, sabni gara ibiddaa deemaa jiru namichi kanaanuu hangafee hedduudha. Osoo itti haasa'e illee. Waan itti haasa'u dhabee lakkoofsa bilbila intalaatti hima. Akaakayyuu sitti hima. Akaakayyuu itti himuudhaan bu'aa argamu waan. Fakkeenya akaakayyuu kee bariisu. Hamza bariisoo hin beektaa? Hin beeka akaakayyuu kiyya waa'ee ameen mindin wayi maqaa. Ama akaakayyuu kiyya nama tokko dhufee bariisoo maqaa akaakayyuu kiyya nama ebbe. Dhaabbanni googilii hin beeku. Warri teelee hin beeku. Warri baankii hin beeku.
mootummaa Itoophiyaa na beeka akka kayyuun kee bariisu ta'e. Maaliif achi jira sananni kiyya waan ta'eef mattaawqa qabanii jiraataa biyya wayii. Biyya jiraadhu kanatti waraqaa biyya kanaa yoo qabaadhe akka anka bariisoo ta'e na beekanii jechuudha. Anka bariisoo ta'uu na beekuu namni tokko namni sun waaqa waliin haasa'ee kennaa jira. Namni tokko yoo dhufee natti akka kayyuun kee bariisoo dheeti waaqa itti hime jedhee yoo amanu mindin noo hin agarre. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Agarmaatu nama ajaa'ibu wallahi ajaa'iba karaa nama nyaata wallahi bara hedduu hojii abdee loosorteettidhaan nama fakkeenyaaf barnoota baratee qabxii dhabe Itoophiyaan paarsentii 100 keessaa namni barate paarsentii 80 hojii dhabaa gariin ka barnoota qabxiin jalaa hafe gariin ka osoo baratu maatiin darga'uu dadhabee barumsa addaan kute gariin ka baratee xumureeti sababa galii dhabuuti yookaan ammoo maallaqa dhabuutiin hojii qacaramuu dadhabe ka hojii qacaramee akka gara afaanii jiraachuu jira kana hin beeku aangoo addunyaa qaba iddoo hojiitti wal beekuu dandeenya karaa irratti wal beekuu dandeenya inni ammoo waamamee naannoo kanatti chirchii naannoo kanatti kadhachuuf dhufu maal godhu sallaayii qabanii jalqabu. Namni naannoo kana sallaayii qaba. Sallaayii kanaa waan kaffalamu jiru. Maal godhadhee ani yoo hojii qabaanne jarbaa kee qorachiisaa jechuudha. Hin dhufaa kee beennaan. Qorachiisee mucaan kun bara ganaa barateera barnoota addaan kutee hojii dhabee zuuru jira. Hojii barbaadachuu jira. Ayyee akkasii daldala hoo maal daldaletti waan akkanaalee jammaree ammaaf dhiiseetiin jiru. Kana beeku. Achi eega waa isa qoratee dhukkuba. Fakkii dhibee kana maatu dhukkuba nama kana. Jedhee hin gaafatu. Waan akkanaa kan dhukkubee ture yaalamaa tureera hin beeku. Kana mata qabatee dhufe. Dhufeeti maal jedha? Maqaa isaa haffazee barnoota isaa kan inni dur barate haffazee qabxii akka inni hojii dhabee zooraa ture haffazee akkasuma akka dhukkubaa ture illee qabatee hin jira jechuudha. Namni abbaa kan kee akkanaa namni yeroo akkanaa akkana zooraa turte kayya. Mucaan hin gammadaare bishaan naqata garaa maaliif waaqatu dubbate waa'ee kiyya jedhee yaada waan ta'eef miskiina wallahi inni waaqatti dubbate beeka akka dhaqee namnummaan biraa waaqa ta'etti haasa'e hin beeku achi booda maal godha waa'ee isaa waan qorateeru bara akkanaa zoorteettedhaan ameen nama waaqayyoo la ilaaha illallah muhammad rasulullah ameen nama waaqayyoo si dhukkubaa tureere ameen dhugaa baanta ati nama waaqayyooti siree irra yeroo hedduu ceesteetti ameen yesus ጌታ ነው yesus ጌታ ነው እሺ በጣም waan ati hin beekne waan harka keessi marametu waan inni dubbateeradhaan sirraa cabse maraa kan keessa maran sirraa hiikeera waan dhadharraa kaasee ati qulqullu siin jedheera la ilaaha illallah yoo waaqa waliin haasa'e wanta achi boodaa sitti buqa maaliif leenjitti qaba muuxannoo isaati waan ta'eef maal godha hidhaa kan keessirraa hiikeera naan jedhe waaqayyo ameen agartee kana jira kaze namicha waaqa itti dubbate miskiin hin booyaa yoo bar wayne hin boo maaltu boochisa beektaa sobee bu'aan jiru bar inni kama dhugaa boochu tokkoffaa hojii dhabaa haga dararamee beeku dhibamee haga siree irra ture hin beeku haga namni isa jibbe beeku haga rakkate beeku eega inni hagan hunda rakkate waan ni waa'ee isaa dubbatu kana caala wanti isa gammachiisu hin jiru gammadee bu'aa namichi dhugaa qaba kaa maaliif waan itti dubbate isa hojjetu wayne miskiina kiyyaa amseer inshaallah rabbiin si haa eegdu inni bu'aa ameen shakala kala kabambam para rorom afaan haaraa jechuun nama la ilaha illallah na dubbateera waan dhugaasi akkas tokko kallattii kanaan osoo abbaa sanitti nimne isa sobanii karaa biraatiin waa'ee isaa qoratanii haasa'u tokko lammaffaa irratti isumaan walii galeen hojjechuu diraamaa fakkeenyaaf magaalaa Shaashamannee irratti iyyoo cufaa hojjetee tureera viidiyoo san yoo argeef barbaadee isiniif fida namicha mana hidhaa turee rakkataa ture tokko
iddoo sanitti birrii 5,000 sii kenna booda immoo birrii 50,000 sii kenna amansiisanii fidaniiti diraama sana hojjetanii namichi yeroo dhuftu booda immoo waa'ee diraama sanii dubbatee ture viidiyoo irratti. Viidiyoon inni jalqaba waraabee fuullee walitti dhufeeti akka isallee dhugaan bahamee jira jechuudha. Isa isinii fide inshaallah yoo argadhe viidiyicha sana. Garuu isaa walii dhaganii maal godhan hagana sii kaffala akkanatti tawwanaa danda'uu qabda. Si beekaa dandeetu. Walii dawwallee hin dawwal. Lakkoofsa wayii qabna hin qabnu. Waaqayyo waa hanqina haaseetu. Ameen. Haleluuyaa. Maaf akkas jedha beektaa inni qalbii uummataa tasaabu. Saabuu qaba kaanii jechuun waan argachuudhaaf maallaqa achi isa eeggatan beekaa waan ta'eef hin qawwata namichi. Uummanni miskiinu ameen. Kun nama waaqayyooti waaqayyo waa'ee gurbaa kanaatti haasee akkanii ta'u agartanii dhuguma haasee innaan akkana ta'aa jedhetti beeka waan ta'eef. Booda homaan ta'a. Wal dhagahanii qalbii uummataan tasaaba namni kun nama waaqayyooti waaqaa walitti hinna qabaa hawaasni qalbii mataa isaa keessatti hin qabata inni achi booda gabbayee waan kaffalumsan namichi isinii kaffalaa jechuudha. Akka biraa viidiyoo dhufu keessa isiniif itti dhufa. Fakkeenyaaf Shaashamanni irratti sagantaan yoo qabamee jiraate namni dhufu sun bakka biraa irraa dhufa. Namni hawaasa kana ittiin gowwoomsan jechuudha. Maal fakkaatee dhufa? Musliima fakkaatee dhufa jechuudha. Musliima fakkaatee dhufa. Yookaan hasaasaa nama dhufee kaatee yookaan dullolaa nama fakkaatee dhufee naannoo fagoo irraa fakkaatee dhufeeti hajjabatee dhufa malee. Hajjabatee ilaala. Silaa akka amantaa islaamaatitti hajjabannaan islaamuma ajaja. Namni kun eega kafaruu barbaade hajjabatee dhaquutu silaatarraan eegamu. Ofirraa hiikee dhaqa. Maqaa islaamaan beekana waan ta'eef maqaa islaamaa babbareeda kana qabatee ittiin tallee jechuudha. Achi maali? Amantaan kee maali? Musliimati. Amantaa musliimaa addunyaa kana hin jira? Hin jiru. Amantaan musliima jedhamu hin jiru. Amantaan musliima jedhu hin jiru. Amantaan kee maali? Musliima. Ati musliima bara hedduu rakkatteetti. Amiin. Hidhaa sirraa hiikeera jedha Waaqayyo. Amiin. Sheexanni yeroo baay'ee sakaalee si qabi sirraa hiikameera. Dukkana keessaa baateef. Maa'een nuun Zinnaashin, Ballaxeechin, Taaddasee akkasuma maal maqaan jedhaa kun Ballaxuma fafidaniifi xayyii baay'ee nutti himan jechuudha. Zinnaashima achi fidaniiti zannaxee mafa fidaniiti maqaa islaamaatti baasanii dhufanii uffata islaamaatti uwwisanii hijaaba yoo akkatti hijabatu hin beekne waan akkanaa kana hojjetanii jechuudha. Walumaa galatti dogongora kana kan hojjetaaru warroota fuuldura jiranii fi paasteroota. Uummanni keenya ammoo rakkoon isaanii guddaan paasteroota kana callisanii jala deemutu dogongora irra geessu jiru. Kanaaf isin miidhuu jira waan ta'eef amallaxa. Rabbiin jalaa sinaa baasu amallaxa. Islaamummaan qabatinaa yoo fitan kitaaba dubbisa. Gocha dhamaaruu fi ajajni kitaaba wal fakkaataa waan jedhu addaan isinii ba'a. Maali kitaabni keessan fa'aa akka kennaa yoo nama dhibu. Kenna fakkeenyaaf Qur'aana qaraatee hiika isaa bartee waggoota dheeraa fudhatu. Kitaaba keessa namuma macaafa qulqulluu jalqaba uumama irraa kaastee mul'ata Yohaannis dubbistee fixuudhaa fi ji'a lama keessa fixuu dandeetta. Qayyabattee suuraan hubataa ergaa isaa hubataa yoo dubbisuu fedhe jechuudha. Yoo guddate yoo ati nama hojii taate waggaa tokko sitti fudhatu ji'a 3-4 xumurtaa jechuudha. Yeroo akkanaa kana keessatti waa'ee amantaa kitaaba keessatti adda baastee barattee gochi namni hojjetaaru fi amantaan itti ajaju gargar jettee hin beekta. Eegisanii dhugaa barbaadu kaataa jechuudha. Rabbi dhugaa isin haa mul'isu. Kanuma inshaallah viidiyoo irra waa baratan jedheeti yaada. Nagaa na tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa nu tura. Ijoollee musliimaa sheer koppileek viidiyoo chuudhaan facaasaa viidiyoo kana bakka hedduu keessaa warri mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatiin asiniin jedha. Inshaallah Hamzaa miidiyaa waliin fuuldura keessan ifaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.